السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكانا كان لفت إنجرجرين وانا جايبه ويسي قويا توكو أبا مناتي في هاتي منا واللبن أكتسا وين رت واللبن يعني ومجرينا وجي وانجر منا كان نمرت بيكو هاتي منا أبا منا قافته يروسين أبا مناتي كان قافتوتي أبا منا يروسين ملك أجايا وكان مو وجي برباچي ساتي أكبر برباچي ساتي سنة توانين قبل بيجا akka wanta keessa hin qabne yookaan akka mallaqni tokko hin jirre himee fi jennaan yeroo makanatti haati manaatu miira keessa galuudhaan loltee achumaan lolii aarima sanii jechuudha bootte. Osoo isin aarii kanaan dingatuma booyaa jirtu dingatuma abbaa isiitii fi haati isiidha isii ziyaaruudhaaf siinqii waan silaa jiru guuratanii isaan bira jechuudha keessummaa dhufan. Osoo hin beekin osoo isin imimmaan ifirraa qabdu jechuudha osoo isin hin argin dingatuma haadha abbaa ishee tabalbala dura dhaabatanii yoo jedhan argiti. Yeroo kanatti yoo isin gadi ilaaltu haadha abbaan isii kun dhaabatanii wayituma kana gandilleen fuula isii keessa ilaalaa jiran waan taateef imimmaan isiin boottu kana ijarratti argan. Rifatan amma yeroo kanatti haadha abbaan isii rifatanii sodaatan. Waan biraan jennee rifatanii maal taate sila maaltu si bochisa? Akkam taate jedhanii miira keessa galanii gaafatan. Yeroo isii gaafatanitti bakka kana guutiin jira. Meelaal wanni sababni isii tana boochisuu danda'e hiyyummaa yookaan dhaba yookaan rakkinna isiin keessa jirtu. Jireenya isii ka isiin jireenya gadadoo ka isiin keessa jirtu kanatu isii boocisaa jira waan taateef garuu rakkinna keessa jirtu kana maatii isii kanaaf himuu qabdi mee akka ati yaaddutti akka ati tilmaamtutti. Fira isii kana ka rakkinna isii wajjin qoodamuu danda'u kana yookaan qoodamuu yaadu kana itti himuu qabdi moo dhoksuu qabdi jettee yaadda. Jennaan yeroo kana intalli tun collee namaati. Nama sammuun isaa aktiif taate waan taateef mee akkaataa isheen itti fayyadamte haalaan waan irraa baranna waan taateef. Jennaan warri rifatanii sila maalumatu si bochise maal taate jedhanii ni gaafannaan maal jetteen? Maasha Allah. Haqiqatan wani na boocisu yoomuma aanjaa argadhe haadha abbaati guyyama kam ziyaara jedhee miila kana bar qalbii keessa fi yaadee natti dhaga'amtee waan ta'u wallaalee miila kana boogaa jira. Rabbiin ammoo ka dandeettii qabu faallaa sanii isin naa fidee isaaniin jette. Maasha Allah maasha Allah. Haala kanaan yeroo kana maasha Allah gandillee rifa gammadanii itti jiganii ziyaaranii dhungatanii walitti jiganii meeshaa isiin fide meeshaa warri fide isiillee warri irraa fuutee taa'aa isaaniin jettee isaan keessummeessite akka gaarii nyaatanii dhuganii nagayaan galataran. Osoo miirri isaanii haala gammachuu guddaa qabu akkasuma gammachuu guddaa osoo hin taane osoo keessoon isaanii kabaju guddaa ilmaan isaaniiti mucayyoo isaanii tanaa fi abbaa manaa isii kanaallee kabaju guddaa qabaniin nagayaan gara mana ifitti galanii jechuudha gandi kuni. Sah nu gala jedhee yaada. Osoo nu taate as deebinee jechuudha rakkinni jiru rakkinni gurguddaa kanaa iyyuu miti ka kanarra diqqaa ta'e iyyuu fuunee maatii keenya san akka isaan beekuu danda'an icciitii keenya akka isaan beekuu danda'an goona. Jiruun teenya tun akkasitti dagaagdee akkasitti bargaagdee akkasitti guddatti nutti fakkaatti waan taate no dogonkora sun namni icciitii haadha abbaa manaa isaan jidduu jirtu jechuudha. Akkaataa jiruun isaanii itti oofatan balleessanii tolchanii qabeenya gaarii qabaatanii gayaa qabaatanii dhabanii walii obsanii icciitii wal jidduu san sattaranii garta akka isiin nama tokko bira ga'uu hin dandeenye godhanii yoo ka jedhan taate jireenyi isaanii sun jiruu lazzaa qabdi jiruu tasgabbii qabdi fi jiruu gammachuutti jijjiiramuu ta'uu dandeettu taate duratti tarkaanfatti jedhanii ogeeyyiin hedduu waan kanarraa dubbatan. Kanaaf bakka kana sirriitti ifaa laalla. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko yoo akka tasaa niitii isaatiin wal dhabu gadi bahee wal dhabdee san hiriyaa isaatiif himu. Akkasuma yookaan hiriyaa isaa maleeyyuu nama kamiifiyyuu sheer godhaa deema laala. Rabbi Quraana keessatti dhoogge yoo jaarsummaa teessan namni firri akka tasaa wal dhabdaniyyuu firri warra intalaatii fi firri warra gurbaa malee namni biraa akka hin tubbanne jedhe. Dawee adilin sunuyyuu nama gaggaarii gaaruu minnaan beekamu namni akkasii sun isin haa dubbatu jedhee Rabbi. Maaliif jennaan namni biraa akka tasaa wal dhabbii keessan kana keessa ka beeku taate rubbamaa isiniin cooluu danda'a. Rubbamaa akka jiruun teessan sun baddu godhuu danda'a waan taateef carraa kanatti fayyadame. Isin galee
bakkiteen kun bakka jabduudha hagga feene yoo wal lollelle numatu deebi'ee walii fixata numatu waliin tarkaanfataa jira numatu jireenya keenya akka itti oofatu beekata waan taateef haga danda'amee akka walii galluu fi akka walitti dhiyaannu ta'uudha qabna malee akka walirraa fagaachuu hin dandeenye jechuudha akka jireenyi keenya kun diigamuu hin dandeenye godhuu qabna malee dafnee rakkina seenne sana waan namni bidhaan wajjin qoodamu seenne jechuudha rakkoo nu qabde sana waan namni bidhaa fala kaa'uu danda'u seenne dafnee nama kaa'aniif kaan yookaan irra kaayaa ka deemu taate wallaahi duungo hedduu ijoollee keessattuu jedhaamsi kun shamarran dhiyoo tana heerumti ka yaani maalummaa jireenyaa hin beeknee fi akkasuma ijoollee dargaggeeyyii ka yeroo dhiyoo tanatti jibultitti seentee ka maalummaa jireenyaa hin beekne biraan akka geettan abdii qaba isaan qofa ilaalatee jechuu kiyya namoonni kun yaani allamatin alhayaat jireenyi kee jiraatan waan nama barsiisa maal akka himuu qabduu fi maal akka himuu hin qabne eenyu wajjin akka yeroo kan kee fixuu qabduu fi akka eenyu wajjin yeroo kan akka fixuu hin qabne si barsiistu adada keessa turtuu waa sii galaa deeman waa sii ifaan deeman waan kaleessan barre arra barat waan kaleessan dhagayin arra dhageet waan kaleessa siin galin arra sii galti akkasitti deema waan taateef kanaaf jireenya keessan keessatti tokkoffa icciitii keessan qabachuun isin irraa jiraatu maaliif jennaan kullu sirrin jaawaza shafateeni cufti icciitii yookaan mistiraa ka hidhii lamaan tana bira bahee dabre addunyaa guutuu wal gayaa beekii jedhan kun mammaaksa afaan arabaatiin jiru waan taateef kanaaf icciitii keessan waliin du'a icciitiin keessan isin bira hin baane maaliif quluubul ahraar qubuurul asraar qalbiin nama bilisaa qabrii icciitiitii jedhan qabrii icciitiitii jedhan waan taateef kanaaf jireenya gaarii jiraanna akkasuma jiruu injifannoo qabu jiraachuu barbaannu ka jennee yaannu taate jechuudha ayyan kaan jireenya keessan keessa namni kamiyyuu keessaa qoodan qabaatiin tadaffula keessa ta'uu akka hin dandeenye asumaan isinii dhaamuu barbaade waan taateef egaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaa rabbi keessan haa tola chaanala kana subscribe like share godhuun dagatinaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu